Shama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantis naa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan egaa ka ani obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba nagaan na bira jiru simbiras akka jiru abdiin qaba har'a waa tokko waan biyya keenya keessatti yeroo baay'ee namni haasa'u irraa ka'ee egaa waa'ee gabaa haga har'aa irratti darbeeti malee baay'ee irratti xiyyeeffadheen hojjedhu garuu ofii kiyya gabaa olii waan hangaleef maaliifan odeeffannoon kennineef yeroo baay'ee ka ijoolleen keenya maal jedhu keessattuu waa'ee akka qosettee fi biifaa irratti yookaan namni qaala'insi jireenyaa mataa namaatti ol ta'e jedhanii gaafa hojjetu ijoolleen ni boossee jechuudha ijoolleen biyya ormaa keessatti maaliifan irratti hojjenne anis kan jedhuun qabattee kara keessan dhufe egaa gabaan maal fakkaata kan jedhu qaala'insi jireenyaa ni jira garuu waa'ee bo'uun barbaachisaa miti akkasuma immoo gabiin ilma namaa kaleessa irra har'a guddaadha moo xiqqaadha jettee gaafa laaltu namni illee akkuma jireenyi ija banateetuma fiigee ilmi namaallee ija banatee fiigaa jira jechuudha. Tokkichi taa'ee kan isa eegaa jiru hin jiru hunduu namni kamuu mataa isaatiin olii gad fiigatu jira. Egaa akka argaa jirtanii yeroo baay'ee wanti ispoortii keessatti kanan taasisabee meeshaalee tanaan dura ijoollee baay'eedha deemee fuudhee jira warri tanaan dura na hordofaa turtan. Laaltan jedhee tan abdii qaba. Egaa ka viidiyoo kanas hin dagatina laayik sheer gochuu ani ayyaantu asirratti turtii sifaana godhu. Egaa akkuma tanaan dura eengada viidiyoo darbe irratti wantoota gurguddaa ganaa barumsa isin ta'u baay'ee qabatee dhufa jedheera. Sheer godhaa hiriyoota keessan biraa gaasiin jechuun jaaladha. Kana fa'a kolgeetti jechuudha kan isaa ilkaan rigatan yookaan wanni saamunaa ilkaanii fa'a kaargoo keessatti roottoo keessatti shaanxaa kaargoo ta'e keessatti baay'inaan jira. Yookaan dooraadha yookaan diraamaa yookaan riyaadan bitta. Waan si ajaa'ibu biyya keenya keessattis numa jira. Gatiin isaa agas mara ta'eeti miti qarshii 50 jechuudha. Qarshii 50 ijoollee ji'a meeqatti rigatan baay'een fayyadamtuyyuu agas mara ilkaan kee baay'ee sin xuraa'u jechuudha. Deebisee immoo baay'ees waan gorfamuu miti akka doktaraatitti saamunaan ilkaanii. Yeroo baay'ee rigaan hoggaa baay'atee foolii afaanii fide waan ta'eef darbeetidha kan itti rigatu namni biyya keessaa jechuudha. Kana fakkaata. Kanaafuyyuu guddaa ta'eeti. Ati diraama 3 nu biti gaafa diraamni 3 gaafa biyyatti zarazzaramu diraamni takkitti yookaan doolaarri takkitti meeqaan zarazzaramu. Doolaarri har'a birrii 50 yookaan 60 waan akkasiitidha jechuudha. Baankuma isaa qabatamaadhaan hoggaa zarazzarte birrii keenyaa qusa. Qaala'insi jireenyaa kan jedhamuyyuu tokkoffaan kana gaafa birrii keenya qusanne biyya keessallee wanta barbaanneen arganna jechuun jaaladha. Yeroo baay'ee akkuma waan biyyattiin tuni waan ekonomiidhaan biyya addunyaatti waliin qixxaafne daldalli wanta biyya ormaa jiru sababii biyya keenya keessa waan jiru namatti fakkaata. Ni shawwadamina. Keessatti illee namni yeroo baay'ee elektirooniksiin biyya ormaatii gizee galee wayya. Maali wanni daldala biyyattiin tuni warshaa mataa ishee qabdi elektirooniksii baasuudhaaf hin qabdu. Eessumaa galchiti halumaa galchiti jechuudha. Maaliin inni guddinatti qarshii qabaate ta'an ni fiddu. Isa san immoo walitti dabalte walitti reebde yeroo baay'ee elektirooniksiin maal ta'a kaargoo godhama gaafa kaargoo godhamu qarshii guddaa si gaafata. Bittaa miti qarata. Feetee galuudha kanaadha rakkoon jiru. Waa'ee saamunaa asumarratti annaawee jechuudha gorsa kiyya. Saamunaan qarshii 50dha. Yeroo dheeraa itti fayyadama jechuudha. Ani saamunaa fideen galle. Isuma dhugaan isiniin jedha namoonni baay'een yeroodhaaf maal naan jedhanii jiru. Maaliif mana qullaattaan gale waan ta'eef meeshaa fideen galle ijaa ta'e namni biyya ormaatii garuu kanatti kaargoo abee tabaluuni wanni roottoon ishii samaayii tuqaa maalii tuqaa roottoo meeqa galchitee akkas gootee manni abaluu gaafa seentu mul'atu. Waa baay'ee naan jechaa turan jechuudha qooda. Ani ayyaantu sala dura ofan tasgabbeessa biyya keessas hin jira. Maaliif ani kanan jiraadhillee dura magaalaa keessa baay'ee turee jira. Ergan baadiyyaadha kara magaalaa galee jechuudha. Kanaafuu magaalattiin maal akka qabdu kara magaalaa gaafa dhuftu maaltu biyya keessa jira gaafa jettu of laalta jechuudha. Kanaafuu qooye nan naqqaba jedheen of dhaggeeffadhee gaafan of dhaggeeffadheedhu innumti biyya ormaatii haree galee qarshii ofii of fixe sani ayyaantunillee suuta sirreeffachaa deemte biyya keessa kanuma jiru jechuudha. Isa kwaalitii ofii eege, isa waan hundaa eege,
karaa ansoolaa, karaa koofartii, karaa maalii gaafa deemnu biyya keessa hin bitee. Kanuma biyya ormaa jiru santu biyya kee keessa jira ijaa ta'e fuyyuu. Kana fakkaata. Isiniin jechuun jaaladhaa egaa ka paastaa yeroo baay'ee beeksisu. Paastaan kun adda ta'ee jechuu kooti waa'ee gatiitiif ijoolleen kanan dubbachuu barbaade jechuudha. Biyya keessatti maaltu ishii gaafa fakkeenyaaf kana wuddiidha. Guyyaa guyyaadhaan binnaa kan jedhu sasumarratti dubbachuu barbaade tan malee waan adda ta'e miti. Paastaan kun amma birrii 75dha. Birrii 75 mana maatii hoggaa ta'e yeroo tokko mana maatii adoon yeroo tokko hojjetan jedhee yaadu. Akkuma mana biyya arabaatti ilaaltassanidha ka paastanii garaagarummaa wayituun qabu jechuudha. Akkasumatti hojjetuma jira. Garuu ana biratti yeroo baay'ee hojjetama. Ana biratti mana yeroo baay'ee fayyadama jechuudha mana kiyya keessatti. Isa asumarratti annaaba jechuun in sodaatin asiniin jechuudha. Ni jiraatama. Jiraachatuma jirra. Warri qaala'insa jireenya sinitti haasaanillee hin xuroofne saamunaan kun amma birrii 70 baay'ee arafaa kan qabu biyya keenya keessatti baay'ee miiccaadhaaf filatamaa ta'edha jechuudha yeroo kanaatti. Birrii 70 kana bitteenii hin miicca ta'ee miiccateetuma addeeffateetuma deema ilmi namaa. Garuu hoo kan sooshaal miidiyaa gaafa dhufan immoo nama cinquu ijoollee cinquu jireenya akkas ta'ee ofii miiccatee ofii afatee ofii qilleensa gaarii qilleenfachaa saba ofii wajjin yaada ofii wal jijjiiraa nama immoo achi taa'anii eebbisan. Ni jiraatama. Karaa zayitii taatan dhufa. Oromoo dursinitti hin baay'isinii. Yeroo baay'ee ka waa'een zayitii irratti baay'ee dubbatamee jira. Namoonni baay'een jedheera. Zayitii siriinjiidhaanis itti naqatee jira. Maaloo ta'eetoo jira jechuudha. Inuma nyaata. Zayitii guyyaa guyyaadhaan hin bitamu ijoollee. Gatii isaa sirrittan himaa gorsan dursa hidheetan. Guyyaa guyyaadhaan wanni bitamu tokko homtuu hin jiru. Isuma dhugaa ani kaafam torbanitti guyyaa tokko miiccuu torbeetti birrii 75 birrii 70 baasa jechuudha saamunaa raargoo malee. Guyyaa guyyaadhaan hin miiccu waan ta'eef torbaniidhaan dirqama jireenyaati jechuudha. Biyya arabaatitti amma ijoolleen baay'een naan jettee araboonni bar jireenyi nutti qaala'ee jira. Jireenya akkuma addunyaatti deemaa jira. Ammaatti gaddeebi'a jireenyi jedhamee waan yaadatamu tokko miti. Maaliin ekonomii ofii qofa jabeeffachuudha malee wanti biraa wanti ganaa taa'ee naa jijjiirama jedhamee namni eeggafu hin jira jedhee too hin yaadu inni guddaan hojii mataa keeti. Amma yeroo kana fa'a wanni si gorsu nama oofu jiraate taanaan gaagaa soorii wanni qaqqabuu kiyyaafis hin jecha baajaajiiwwan amma Finfinnee keessaa yaa'anii karaa magaalaa biraatti dhufu waan ta'eef qarshii qabaannan baajaajillee bituu dandeessan namni oofuudhaan. Baajaaji immoo wanti konkolaachisaa ta'e nama mataa keetii ta'uu qaba. Meeshaaleen garaa keessaa gaafa tabalaashoo gatii nama baasisa. Soorii yaada kiyya keessaa ba'ee waa'ee isaatti gizee biraatti deebi'a. Zayitiin kun amma karaa wanni itti gaafa deebi'u 1100 jira ture garuu maalinni Adaamaa keessatti torbanitti guyyaa 3 Aliifii keessatti akka baazaaritti wanni baasee magaalamni wanni baasee jechuudha. Shunkurtiin fakkeenyaaf alatti gizee birrii 100 ta'e achitti immoo birrii 92 birrii 8 gadi bu'isa jechuudha. Kun amma birrii 1000 hoo ta'e meeqa ta'a birrii 100 gadi bu'isee 900 jechuudha. Amma kun meeqa ture kanan bitanii 900 fi birrii 88 hin bite jechuudha. Maaliif birrii wayii gadi buusan birrii wayii gadi buusu haa ta'u birriin sun gaafa dhufte birriin takka gaafa walitti dhufte daabboo nama tokko bitti waan ta'eef birrii 2 soo taate faayidaa qabdi. Gaafa sanirra jechuudha. Akka akkanatti bitamuu ni danda'a. Sukkaarri fakkeenyaaf alatti 120 waggaa ta'e 110 gurguru achitti bituu ni danda'ama. Akka magaalaa keessa jiraadhuttan haasa'aa jira. Waa'ee gadi bu'isaa jira. Torbanitti guyyaa 3 bunni illee sukkaarri illee ataakiltiiwwan birrii 7 birrii 2 birrii 3 birrii 4 gadi bu'aadhaan ni bitu. Ana fakkeenyaaf amma ani asbeeza guyyaa guyyaadhaan hin bitu. Kanatti waa'ee asbeeza irratti haasa'u gaafan deemu baay'isee tan akkuma mana koo ga'utti torbee 2 torbee zayitii baay'izawwee ani waa'ee torbee keessaan galchu waa'ee ji'aatu keessaan galchu ni tora zayitiin nabratti. Nam fayyadama eeyyan sirriitti hin fayyadama. Isa dhuga jechuun guyyaa guutuu nyaata hojjechaa jiru. Eenyumtoo ta'e akkas. Eenyumtoo waggaa ta'e kana dhiisi biyya arabaatu amma hojjetee firiijii keessa teechifata. Nuti dhiisa jechuudha. Akka makaa keetti jiraatta waan ta'eef nyaata ganama yeroo tokko bilcheessita galgala deebitee bilcheessita kanumaadha.
Isinin jechuun jaaladha zayitiin kaaga kumaa jira amma yeroo kana keessa namni callisee jireenya isin hoo jedhe ijoollee raafamina. Waan godhachuu qabdan godhadha. Waan itti jiraachuu qabdan itti jiraadha. Waan hojjechuu qabdan hojjedha. Yeroo qabdan itti fayyadama. Kanuma wanni nan isin jedhu jiraate taana hin nyaanna hin dhugna. Ni miiccanna hin deemna hin hojjenna waaqayyo haa galatu. Kanaadha. Isin jechuun jaaladha. Baay'iftanii sooshaal miidiyaa waa'ee jireenyaa irratti haasa'an irratti of hin hibbisin. Hibbinni kan mana namaa keessaa guyyaa guutuu naanna'aa ooltu sigaa. Isin jechuun jaaladha waa'ee jireenyaatti kanuma irratti geessisee jira. Haga viidiyoo biraatti walitti deebi'uutti bakka keessatti nagaa naa ta'a baay'ee isin jaaladha baay'ee.